Ashama akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota jalduu miidiyaa waan anaa dhufu beekanagaan dhuftan sinin jecha arralee viidiyoo barbaachisaadha jedhee yaada tokko siniif qabadhee dhufeeti jira. Innis maalidha? Haala kamiin jooyinii banannaa yookiin immoo haala kamiin membership isa jennuun foormisaa guunnaa kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Like share gochuudhaan faana tura hanga viidiyoo keenya dhumaatti sinin jenna. Gara viidiyoo keenya walumaan adeemu. Wanti nuti gochuu qabnu dursanii Chrome keessa seenna jechuudha. Isa dura desktopiti jijjiiruu hin dagannu jechuudha. Yeroo Chrome fayyadamnu yeroo hundayyuu www.youtube.com jennee search goona. YouTube keessa seenuudhaaf yookiin immoo Chrome keessa seenuudhaaf jechuudha. Okay, haala kanaan erganuu banii booda profaayilii keenya irra deemuudhaan Chrome keenya irra seenna jechuudha. Okay, YouTube Studio xiqqoo caan jennetti akka keessa nu seessisu akka gara application bilbilaa nu fudhanne. Wi-Fi kiyya xiqqoo baay'ee gadaanaadha. Eshi Chrome keessa erga seennee booda mallattoo doolaaraa irra tuqna. Membership sana argachuuf yookiin immoo joinii foormisaa guutuudhaaf jechuudha. Iddoo kanatti membership kan jedhu jira. Isarra seenna jechuudha. Isa booda as gara gadii kanatti next step kan jedhu kanarra erga tuqnee booda wantoota nu dhufan guunna jechuudha. Wantoonni kuni akkuma moonii sana akkuma yeroo moonii guunnu jechuudha. Steepii 4 qaba. Haala kamiin guunnaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Isinitti mul'ata abdiin qaba. Tokko 2 3 4 steepis 4 qaba jechuudha. Iddoo kanatti osoo nuti guutuu hin eegalle iddoo kanatti duwwaa jira. Joinii sun nu banamuudhaaf jechuudha. Wanti nuti guunne hin jiru, wanti nuti eegalle hin jiru. Ammaaf duwwaa jira yookiin immoo 0 dha jechuudha. Gizee nuti guutuu eegalle nuuf banama jechuudha. Amma step 1 kana start kan jettu kana tuqna jechuudha. Foormii tokkoffaa sana guutuudhaaf. Eshi wantoota sadi nuuf kenneeti jira asitti level 1, level 2, level 3 kan jedhu jechuudha. Maalni kuni birriisa maxana isaatiin teechisna jechuudha. Yookiin immoo kaffaltii warri membership nuuf ta'assuun yookiin immoo warri nu kaffaluu danda'assuun amma nu kaffalan nutu daraja kennaaf jechuudha. Asitti fakkeenyaaf ishii tokkoffaa kana irratti eegalla jechuudha. Next jechuudhaan eegalla. Next erga jenne editan jedhu sadan jalatti nu dhufa. Baay'ee kun sadi ol fayyadamuu ni dandeenya garuu ammaaf sadi qofa osoo ta'e bareeda jechuudha. Ani akka kiyyaatti sadan kana qofa fayyadama jechuudha. Start end shiyeetu kana eegalla jechuudha. Edit gochuun eegalla. United States nu kennee jira iddoo kanatti. United States biyya jechuudha. Maallaqa sana teechisnaaf jechuudha. Nuti dura iddoo kanatti maqaa ni barreessina. Maqaa maal jenneeti barreessina? Maqaa osoo hin taane darajaa kenninaaf yookiin immoo xiqqaa guddaa xiqqaa giddu galeessa guddaa jenneeti barreessina jechuudha. Yookiin immoo afaan isaaniitiin odoo barreessine ingiliffaan odoo barreessina ta'ee silver, gold, diamond jedhu jechuudha. Nuti Oromoof waan barreessina ammaaf iddoo kanatti xiqqaa jennee xiqqaadha eegalla. Xiqqaa barreessina jechuudha asirratti. Iddoo kanatti xiqqaa kaapitaalii osoo ta'e bareeda hundumtu xiqqaa. Okay. Xiqqaa ergan jedhee booda United States yaa ta'u ከዛ ማለቀሳ ፍለደችውዳ ጥቃራን ይገለችውዳ ጥቃራ ከኤተነን ኦለን ጉድሰችውዳ ማለ ኡንዱም ተኮታው ሂንቀቡ
guddaa gara xiqqaas ta'uu hin qabu. Asitti mata duree kana maalan jedhee xiqqaan jedhe yookiin immoo maqaa isaa xiqqaa jedhee barreessira. Kaza maallaqni isaa sunis akkasumallee xiqqaa jechuun qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma doolaarri 2.99 kuni bareeda isa caalu itti fufna booda sattaanutti jechuudha waan ta'eef kanumaan iyyuu yaa ta'u kaalas isa tokkoffaa kana United States dha xiqqaa jenneerra akkasumallee maallaqa isaas filanneerra as dakka kanatti dan jenna jechuudha. As gara gadii kana daniin hin jirti. Dan jenneet gara lammaffaatti deemna jechuudha. Steepii isa lammaffaatti yookiin immoo lakkoofsa isa lammaffaa irratti jechuudha. Tokkoffaa guunneeti jirra. Maqaa isaa maal jenneeni xiqqaa duran turre iddoo kana xiqqaan kuni asitti amma maal jechuu qabna giddu galeessa jechuu qabna jechuudha. Xiqqaarraa gara giddu galeessa. Editan jedhu kana tuqnee eegalla. Dura maal jennee barreessine xiqqaa jennee amma immoo giddu galeessa. Ingiliffaan osoo ta'ee gold kan jedhu asitti barreessina jechuudha. Nuti afaan makeenyaan barreeffamuu ni danda'ama waan ta'eef giddu galeessa leessa. Okay. Haala kanaan giddu galeessa jedhee barreeffadheeti jira. United States akkuma jirutti jira. Maallaqni isaa ofii isaati funaateechiseera. Dura birrii 2 fi yookiin immoo doolaara 2 fi 6 ture. Doolaara 2 fi pointii 99 ture inni tokkoffaan yookiin immoo inni xiqqaa sun jechuudha. Amma maal jedhu iddoo kanatti doolaara 6 fi akka saantiba 99 jechuudha. Baay'ee ariifidha. Isa sanarra kan caalu ta'e malee isa sana gadi hin taane jechuudha. Isa sana gadi ta'uu hin qabu. Maaliif giddu galeessa ta'uu qabu ol kaf jechuu qaba waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan erga guunee booda dhufnee dan jenna. Okay. Steepii waan sana xumurree isa tokkoffaa xiqqaa jennee giddu galeessa jennee jirra. Amma immoo asitti maal jenna guddaa jenna jechuudha. Lamaanuu ni caalchisna jechuudha. Maallaqa isaas akkasuma maqaa isaallee akkasuma jechuudha. Edit jenna. Edit erga tuqxanii booda iddoo kanatti guddaa jennee barreessina jechuudha. Guddaa. Okay. Gizee nuti guddaa jenne ofii isaatiif inni iyyuu hin beekatee hin beekoni maallaqa isa kaf nu godhee jira jechuudha. Isaan sana lamaan irraa kan caale jechuudha. Doolaara 24.99 naaf kenna jechuudha. Asitti kana booda maalin godha xumuree jechuudha. Dan jedha. Sadanuu guutee fixe jechuudha. Isaanis maal isaanii xiqqaa giddu galeessa guddaa jennee guunee jirra. Maal jennaa amma next tan jedhutu kun jechuudha. Okay, asitti diimaan natti argisiisee jira. Maalin jedhee guddaa giddu galeessadha kuni guddaadha editan godhachuudha. Irra deebi'e rakkina jira jechuudha. Dirqama sirreessuu qaba. Maaliif isa sana giddu galeessa jennee jirra. Amma immoo guddaa jennee jechuudha. Giddu galeessa kan caalu maalidha guddaa waan ta'eef jechuudha. Guddaa okay. Maallaqni isaas akkasumallee doolaara 24 waan ta'eef ni caala jechuudha. Isaan sana lamaanii dhufnee dan jenna jechuudha. Okay, sadan isaanii haala kanaan erga guunnee booda maal jenna next jenna jechuudha. Okay, next erga jennee booda iddoo kanatti tuqaan saanduqni roga afuriin kun ni jirti. Ishii gadi tuqna jechuudha. Iddoo kanatti wanti nuti guunnee maalidha? Xiqqaa. Maallaqnis xiqqaa. Giddu galeessa maallaqni isaas akkasumallee isa tokkoffaa irra kan ol siqe yookiin immoo kan caaledha. Guddaan illee akkasuma isaan kana lamaan irra kan caaledha jechuudha. Haala kanaan erga sadan isaaniitu wal caalchisnee guunnee booda next yookiin immoo saanduqa kanarratti raayitii goona jechuudha. Isa booda maal goona submit jenna jechuudha. Iddoo kanatti lammallee deebisneet erga submit gootanii kun si dhufee booda irratti raayitii gootu isa booda deebitanii submit jechuudha. Okay. Haala kanaan steepii tokkoffaa kana xumurreeti jira jechuudha. Yookiin immoo in review jedhee jira yookiin immoo mul'achaati
yookiin laalamaati jira jechuudha. Haala kanaan xumurree jirra jechuudha. Wantoota nuuf kenname steeppii tokkoffaa irratti jechuudha. Inni dura iddoo kan duwwaa ture sun amma meeqa ta'e 17 irra ga'e jechuudha. Lakkaa'ati jira jechuudha. Akkuma yeroo moonii goonu sana jechuudha. Steeppii lammaffaatti dabarra jechuudha. Inni kun maal jechaa jira? Inni review yookiin immoo laalamaati jira jechuudha. Steeppii lammaffaan tokkoffaan kun jechuudha. Wantoonni nuti guunne illee asitti dhufee nuuf taa'ee jira jechuudha. Yoo barbaadanis edit gochuu ni dandeessu. Yoo diimaa isinitti argisiise irra deebitanii edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Gara steeppii lammaffaatti dabarra start jenna jechuudha. Wantoota nu dhufu immoo laallee guunne jechuudha. Okay, iddoo kanatti ishii lammaffaarra jirtu kana filannaa. Tuqaa ishii lammaffaarra jirtu kanarratti gurraachessina. Isa booda wanta asitti guunnu takka illee hin jiru. Iddoo kana dhufneetti injoo isheettu kanarra gadi yoo tuqne iddoo kanatti wantoonni nu dhufan hin jiru. Wanta kana keessa wanti takkitti nuti guunnu hin jiru. Qaxxaa dhufneetti danjenna jechuudha iddoo kanatti. Yookiin immoo next jenna jechuudha. Okay, haala kanaan erga nu dhufee booda indaganaa irra deebitanii save gootu jechuudha. Steeppii lammaffaan wanti guunne hin jiru. Waanuma lama qofa tuqna jechuudha. Steeppii lammaffaa, steeppii sadaffaa, steeppii tokkoffaa haala kanaan xumurree in review jedhee jira. Steeppii lammaffaan illee dan nu jedhee jira. Yookiin immoo wanti nuti amma raawwanne kun nu fudhateera yookiin immoo nu taqabbaleera dan nu jedheeti jira jechuudha. Kanaafuu maal goona steeppii lammaffaa kana dhiisneet gara steeppii sadaffaatti dabarra jechuudha. Start kan jettu kana tuqna jechuudha dhufneet. Okay, steeppii sadaffaan kuni wanti nuti tuqnu hin jiru. Maaliif viidiyoo ergaa jira. Mindinoo warra nuti foormii kana guutaa jirruuf viidiyoo ergaa jira yookiin immoo membership warri nuti ta'uu barbaannu sun viidiyoo ergaa jenna. Ani ammaaf viidiyoo wanti erguu barbaadu akka hin jiru waan ta'eef qaxxitaa dhufee tanan dan jedha jechuudha. Steeppii sadaffaa qaxxitaa dhufeen dan jedha iddoo kanatti. Dan. Okay, na taqabbalee jechuudha. Steeppii sadaffaan illee akkasuma dannaa jedheeti jira. Rakkinni hin uumamne jechuudha. Darbeeti jira jechuudha. Yookiin immoo wanti nani steeppii sadaffaa irratti raawwadhe kun sirriidha. Dannaa jedheeti jira jechuudha. Osoo sirrii ta'uu baate dan hin jedhu jechuudha. Yookiin immoo diimaa nutti ibsa jechuudha. Kanaafiyyuu steeppii tokkoffaan naa darbeera yookiin immoo laalamaati jira. Akkuma yeroo moonii guunnu sana jechuudha. Steeppii lammaffaan dannaa jedhee yookiin taqabbalee jira. Steeppii sadaffaan illee akkasuma taqabbaleeti jira. Qaxxitaa maal godha gara steeppii arfaffaatti darbe jechuudha. Steeppii arfaffaan start kan jedhu kanaan tuqa jechuudha. Start ergan tuqee booda create community post kan jedhu ni jira. Suura wayii suuruma yoo barbaadan qopheessitan illee ta'uu ni danda'a. Warra membership nuuf ta'an sana post goona jechuudha. Yookiin suura barbaanne tokko ergina jechuudha. Fakkeenyaaf ani qopheesseeti jira. Haala kanaan erga suura tokkicha qopheeffannee booda post jenna jechuudha. Haala kanaan suura tokkicha filannee post erga goonee booda duubatti deebina jechuudha. Iddoo sana yoo dhaqnu haala kanaan raayitiin godheeti jira. Isa booda nuti dan jenna jechuudha. Suura barbaadan filattu jechuudha. Akkasumallee dannaa jedheeti jira jechuudha. Steeppii 4 yookiin immoo steeppii arfaffaan jechuudha. Steeppii tokkoffaa approved jedhee xumureeti jira. Oh my god, amma naa deebiseeti jira iyyuu. Osoo nan hin xumurin jechuudha. Iddoo kanatti lakkaa'eetii jira. Xumureeti jira jechuudha. Dhufee tan iddoo kana turn on hin godha jechuudha. Ammallee asitti dhufee tanan wanti tuqu hin jiru isa booda ammallee turn on godha jechuudha. Okay, haala kanaan xumureeti jira jechuudha. Kana booda maalan godhaa YouTube jala dhaqee tooyi joinii sunnaa banamte moo hin banamne kan jedhu ilaalla jechuudha. Go to your channel naan jedheeti jira. Kinooti haaluma kanaan akkuma argaa jirtan kana joinii naa banameeti jira jechuudha. Foormii sana ergan guute boodadha kun jechuudha. Akkasumallee Gmailidhaan koongiraansinii dhufa jechuudha. Akkuma yeroo moonii guunnu sana koongiraansinii dhufa yookiin immoo approve erga ta'e booda foormii sin guuttas sun erga approve ta'e yookiin immoo erga lallame erga simatame booda
koongiraan haala kanaan sinii dhufa jechuudha. Joiniin naa banamee jira akkasumallee koongiraan naa dhufeetii jira jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaarraa yoo jaallattan laayik godha. Haala kanaan sinillee warri moonii ta'e kamiyyuu jechuudha. Chaanaal isa warri moonii ta'e kamiyyuu joinii haala kanaan banachuu ni danda'a jechuudha. Baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf Chrome keessa dhannee osoo ilaalle dura get start kan jedhu ture iddoo kanatti jechuudha. Membership jala kan jiru jechuudha. Amma garuu active naa ta'ee jira jechuudha. Active ta'ee jira jechuudha. Maaliif ergan foorumii sana hunda guute haala kanaan active ta'ee jira. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Haala kamiin akka itti fayyadamnullee gara fuulduraatti ilaalla jechuudha. Yookiin immoo joinii kana maaf nu fayyada, akkamiin itti fayyadamna kan jedhu gara fuulduraatti kan laallu ta'a jechuudha. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik naaf godha. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheerii godha. Sinillee haala kanaan joinii banadha. Warri chaanaalii keessan moonii ta'e haala kanaan joinii banadha siniin jedha. Waan nafaana turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii.